awwaa'ee mucaa sin gaafadhe maallaqa nyaatte shinjii ana afaanii baafadhe jettee darra dhageesse no gosummaa walitti dhuftaniiti waan kana taphatta waan noolee waan taataniif tapha kanaa dhaaba. Sali khootu bu'i khootu wisha bu'i gat bu'i yaala wisha gosaan deemte qoshaasha sonolaan deemu gidara bu'i gat hattuu ganda keessa deemtee kadhatu wisha murtii aboo kana us kana waa dhibbata kan irra hin beeku kana murtii wayin si mala gabbaaf nu barbaadeetti himna dhageeffadhu namni nama gargaaru duruu marraa'u kallattiin taa'ee abbaa fi gargaaramaa waliif fiduu qaba nama isa gargaaru murtii galchiin mee galchiin yaada isaa majliis galchu wasa kana nama gosaan deemu waan kana haasa'uun galchuan mana fi majliis manni naqeen murtii bar majlis eessaan naqa kun majlisa maaliin naqa wasakni majlisa maaliin naqa majlisaan naqa jaa annee waan takka siifumu nama takka gizee gargaarta rabbiif jecha annee majlisa maaliin naqa akka murtii ta'uu barbaada inni ammumallee sila hay gosa jee gosa namaa maqamee takkaa bakka gosaati firoo amata shan wajji jiraan naafiyati hagan jiraadhe keessatti waan gosaatiif waan kanan irraa agartee beeyta waan isaa fi mucaan jaldeessi sun deemanii kanan irraa agartee beeyta takkaa gosa keessa namni alhamdulillah biyyan jiru kanatti bikkan dhufee jiru kanatti bakkan galee qubadhee jiru tanatti si galeemi alhamdulillah namni gosaata kana bira namni gosaata kana bira dhufee beeku alhamdulillah Abang murti aku tak kau ushu, nanggadin bo, aku tak gadin bo. Ibe wani ni timbo nu kesa. Aku tak gadin bo, awalnya go summa kasati, anshanyinti ya. Anshanyinti yalle takai madem be kuni leni madu. Garu bakakana berarti wani nafu batan. An murti fi dabbal sababa walit arani komi wan obbolesa kanya kagargaru jiran finfinneti waya sanirad wan to ko bankab. Garu wani nandu badde, an murti da fonni nimef. Mucafi majlisan naqajee bicha inimeef male sanifu wanni nan dubbe ganaawu himi video sa waraabdee mucaa sayyoon hin fidinaati boru si ina nova bella ma kuna ma kumsa di fidibba afurre jirra wallahi boru ganama aramaa yaan jira wallahi nama kumsa di fidibba afurre jirra waan mucuma san afaanuma isarra kanam takko gartee wanni jeen jollee isa birani wajjirani wajja kanatti kophaa isaa yoo ta'e ni attalalte siinjaan nama shanjaa namoota jirani wajji dhaabdee madrasa ka bakka inni seeni bakkanumaatti waa'ee aanni addanuu baasa. Abshir malee dhimma annee joli qabaadhee jimte anneen dhugaa dubbachuudhaaf usee booyan hin beekan amala isaa. Anneen bittaan battee boochitu ni beeyin adiis kijiba isiidha. Namoota wayyo abaluun kun akkana ta'e sheerii batte ni beeyi. Murtiin noolee bichaa wali qabatee wanni jaamuuta kan jiru nuti hundinuu. Noolee kan inni jeemee namoota keenyuun akka wali qabate na agarsiisu. Of course I know that I got the Gostian kanne more and bakina njira namina wajide mutika fuguda hawaasa oromo baafidia jollu mahar indom irra gudda jolle regil tatra wajin deema bakina njira dumanna ngalu jiro kum bakana murti wayi sima gaafata na dura silki janne dubbanne san silki ni sini bita je silki le wonni ni nubita njiro dimmi nuti rawololle dimma kana faada sigale Ini mana oleh je makana mak khas gosati yang jual jual bal habibi gosti oromo anaf dagefat murawwa barento qallo barento umbanna barento gosti sun sadenu anaf fon lafe fidiga habibi sadeni round aladde sadeni ram marge sadeni ram gudadde sadeni waji sadeni khessa sadeni waji jiracha jira akana beituf jolle tiko safara khessa wan dubatu wan kana murti imbeene tarami difurtin ትንሽ እንኳን ዋ አደባባቴ ነው ማዱባቹ ቢኹ brother ande dulsitay nani beta buroqiya namni nama ande mutoko mira kesan garu mira kesan na duranga ya tobe to kodif no mira kesan miti akata mucha ko dubbate gabbo ya garre naga wa dubbachu beetun ya sidinu bada naga akas mo yomo wani ma mucaan amano rollen tunjiya kay butu wani isan dalaga turambar wanni kun yoo kajiru ta'e lal waa'ee gargaarsaa kana murtiin nu harkaa cufe akkami waa nyaannaa kana akkamitti baafannarra dalagu jiran tokko waa'een gargaarsaa gizee yaadadhaa kaasa ji'oota dabre kana waan dalagaa turre akkamitti akka dalagaa turre akka addanaa baafattanii fi lama gargaarsi nuti goonu abaluun sun biyya sanuun jirru beek abaluun sun rakkoo qaba hunu akkaawuntiin isaa sanii achumarra gargaaraadha sobaa kun waliin godhaa turree mi'uushu ni jirtanii milaalu jirtan eenyu gosaan gargaarsinee beeyna eenyu immoo qarshii sheerii irraa fudhannee beeyna barattoota jool okay amma fala lammii faadhaamee namni gargaarsee wani irraa godhu bareentoo faadha ijoollee akkanaa tana ijoollee baratte ijoollee beeytu ijoollee
Habibi billah alayk. Murtii ogutaka. Deeggarsa nuti deeggarsa godhu jiru keessa hanga nuti barreera anneen deeggarsa waa deeggarsaa nu barsine nuti miidiyaa nuti qabnu manni keenya akkamitti mistira binnat yaaman manni keenya nuti osoo beekumtii qabnu nuti akkamitti uummata keenya biraan dhaabbanne jennee nuti deeggarsee galle akkaawuntii keenya jala seenaa laala akkaawuntiin hawaasa keenyaati anneen hanga arraa wanni inni godhu jiru wallaahi wabillaahi feesbuuk anis dhaqa laala akkaawuntii fi ebiriin yoo kasaan taane an tiktooka kana firaa hin haqa wallaahi wabillaahi والله تيك توك ما مفيدم يو اغرتي مهاتني امتا خنيا كان نيادمو جراتي ان تيك توك فراينك والله يو انين امتا خنيا نياچو تنجراني كان تي واغو ديفي ان مسكينا غرغارا متا كودو جار رايغلي خني جي يو اني امتا خنيا نياني والله وبالله تيك توك انا امتا خنيا نيانتي انا في شايمن خجلافني والله وبالله مرتي تيك توك ام فرايك علال والله تيك توك نو ما انا فين غدو انو anne yoo ummata keenya nyaachu tinjiraanne yoo ummata keenya gargaaru feetan nama keenya wallahi murti viidiyoon arra waraabeen see agarta roobni saala ma abbaan deemee nama gargaaruu danda'a nama hedduu kallattiin deemee namni nama gargaaruu danda'a bar maalumaaf fideewu kallattiin abbaan isaan kaayyoon torbaan kana guutuu itti yaaddameenii dhufan suni tokko miidiyaan harkaa fudhatee jiratti yaanni amma inni idee si kana hamaa godhe akka ati waan biraa bakka inni duratti marraa anuma hamaa godhuu amma kana wanni biraa jibbe maali nama jinaa soitu leela galdu biro nama jinaa soitu famous waan ta'eef osoo hin ta'in yetamaara so inni raddaa so layyat awoo ijoollee xiqqoo hojjee nama fakkeenyaaf inni akka yaaduraatti maqaa itti beeka hojiisaan nama faarsan goru mucaa qabeetiin viidiyoo waraabee durasii fi ergeetiin sanboota hawaasaa annedha ammoo wallahi amma lakkoofsa kiyya waasaa baadillee fooloo si godhe fooloo naa deebisi viidiyoo naa wallahi dhugaa simu faloo barbaadaa fi miti wanni an dhufeef hawaasa kiyyaaf dhugaa dubbachuudha anneen akka ummata kan nyaasu jiru dhugaa an waa'ee biraatti hin beeku garuu namni takka yoo walitti hin dhiyaanne waa'ee nama haasuu hin danda'u abaluun kun akkana je waa'ee murtii osoo hin beekne waa'ee murtii haasuu hin danda'u waa'ee dabbaala osoo hin beekne waa'ee dabbaala haasuu hin danda'u garuu annee hangaan harketti nama keenya ni gargaaraas ni nyaataas dhugumaan hima garuu irra guddaa ni nyaata maallaqa xiqqaa harka kannaaf. laal bas noova wanta godhi murtiidhaan wal qunnami viidiyoo jettu waraabi rakkoon qabu jechi giseen sin jiru anaaf murtii waa'ee kana duratti wajjaasoo dhagee saayiba namni obsaa bayaanittis bilbilee namni keenya akkana nyaadhamu jira deeggarsuu gootan nama keenya bira maaliif ittiin dhaabbanne anaaf saayimni kiyya akkaawuntii nutis deeggarsa dalee namurtii yoo nu beete deeggarsa nuti dalee nu gubbarratti akkaawuntiinis ebiriinis wanni hundi kanama saniiti. Laal amma fidilaal agarsiisi laal ummata keenyaaf laal akkaawuntiin kun kan inni waraabe kun kasaati. Video kanarraa akkaawuntii eenyuti oyni guddisaa qoy please no wajjaase isaa mi'aas dubbadha anneen ega dubbii tana barbaadee nu barbaadee onnooni guddisee qoy asirraa ani mul'atu anneen tagaafasiitiin dhiisee fagaarraa bilbila bilook jalaan baafneen baay'ee blog jala aga arra osoo hin baasiniin ni adatami firo ni adatami annen nama arra ni adatami nama nazir nuraa faa bira dhaqee tagaafasiitiin garaa qabaa feeganii nama baay'ee screenshot goonee jirraati keessumaan si erginaasiin si mul'achuu dhabu screenshot maqaan naa ergate keessaan murtii anaa fi saayiba kiyyaa'u sababaa nuti haqa miskiinaa nyaatiyuu gargaarte likki gargaar jenneen bilook nu godhani beeta ayyee maaliif in anneen bichaan bilook nu godheedhaaf hawaasni keenya kan nu jaallatu bilook nu godhani beeta. maal ni beeta murtii dheertaan isaa murtii dheerta
an mucaa kana hagam akka inni jireenya kana gubbarratti murtii irraa eeguu fi hagam akka inni murtii irratti waa barbaadu gaafa inni anaa fi yoo yaadattan siigalee murtii kiyya boruu gideen dhaqee silkii teenaa kaayi siifin dawwala siifin ergaa wallaahi wabillahi yoo ganama haramaa yannaan barinaan duraanuu yaada kiyya turanii beekta anneen waan inni godhu jiru kun akka sirriin taane nin beekaa kophaati ya dubbadhee hawaasa kiyya kana marakkate kanaan booda akkan gargaarsifamne godhu jeetiin calje garuu namni hattuun nu keessaa bee namni dhugaan gargaaruu gargaarsa kun namoonni aanneen waa'ee gargaarsarratti maallaqa sheerii isinirraa fudhate yoo murtiin nama tokko laal nama 2,500 as jira dhaggeeffadha akkatin isinii hima yoo murtiin nama waa gargaarsisee bishaan qarshii 2 namarraa bitate nama murtii wajji talaataa hundatti waan sarragaa wajji ergaaf tokko naa qabadha sirritti namni aanneen sheerii isinirraa fudhate fidaa kottaa nabira fidaati kottaa akkana qabadhaati tokkoon keessan waasaappii kiyya duwwaa 91387 47 90 irraan deebi'a duwwaa 91387 47 90 really ragaa wajji qabda taanaan tekstiin kee ilaalamee ni fudhatama qabii naa ergi waa akkamitti aanneen qarshii meeqa eessatti sobee maqaa keetiin viidiyoo waraabee akka uummata irraa maallaqa fudhate egaa aanneen dubbii nu barbaade tokko namoonni haga amma dura aanneen viidiyoo waraabee naannoo isatti argamtan kan qaamaan beektan biratti argamaatii nagarsiisa aanneen qarshii meeqa akka isinirraa fudhate yes arguu barbaanna egaa abbaan barbaade saat qulqulluu taanaan anarraa murtirraa yaadan qaba murtiin bishaanarraa bitate yoo hajuu jiraate aannee miti laa addunyaa tanarraa ergaatiin nagaafadhaa qarshishan bishaan qarshanii murtiin namarraa hajoo kabiraa asittiin dubbii isaanii golobata isaanii walittiin qabaaf taa'ee Nova galatoomii atilleen waan nu ibsitee fi borusi eeyinaa hottuu si dubbisnaa Abshir rakkoon qabu murtii kiyya galatoomii abshir namoota jala jiraniin wanniin dhaamuu fadhuu fi isin hundi keessanuu obboleeyyan kiyyaa ilmaan Oromooti. Waan kana siif himee obsaa bayaaniifis waan kana yoo yaamtanii dasna jaa obsaa bayaaniifis dawwalee fi waan akkana godhamu jira anneen waan akkana godhamu jira. Bade namni yattu ni dubbata. Okay. Ina bargizi asirra beejayinaa miti murtii kiyya baafadha. Inni gadi kunuuntu maan jayinaa. Wanni isin jahu habibi. Ragaa takka naa ergaa yes. Hamza Abdallah naqin murtii. Ragaa qabatama ana akkana godhe nama naan jiru qofan fedha. Hamza kamime. Abdallah Khalid bilbila saatiin dawwalee fi obsaadhaa fi mutreef. Okay. Hamza Sadiqi. Hamza Abdallah. Hamza Abdallah. Anyhow, rakkoon qabuuti bal'inaan itti achi deemna maal gootati. Murtii kiyya. Habibi namni sunii nuti himatu hin jiru dabbaan wanni isa maraachuu waa'ee miidiyaati waan akkanaa keessa hin jiru inni naas hima. Aanne immoo wanni isa maraachuu aanne namuu gahee irraa maraatu jiruun qaba isiniif ni margeeffadha. Dabbaan wanni maraachuu jiru waa'ee miidiyaati miidiyaa kanarratti yaamamuu fadhaa hin danda'u sun namuu isteeppii fiitiin deema sitti cufee bira dabrata isaa. Taanne hoggaan sii deebi'u gargaarsaatu karaa sirrii qofa deebi'ee argaa. يعني خلت من خلف فتاة من فين قلتك زي وني توني كنا نارك يعني أنا عم وقان خلصين جو وني إني الرتية فتاة تنقله هم تغني كانت تعطني جيمت متعدي بتيه خام مرفي درتيه أكنا من فيلم رتيه خام مرفي درتني بوانغرتني بيتامي من فيلم دام بوما سانغورته قولوا ده مخوني أركاز شوفوا مجرد يعني خنا مالي في خلاص الريت في سري ده أبا في غرغارة في إنه ما هواسا ونقافن Jolle kallattiin alabbaasanii ergitu nama shanjaa kudhan qabna gruppii as yaamneeti qotta unu laabuluu kana gargaara inni yaam. Tanaattu maraache jalaa cufame joollee sanis keessaan dhaqee cinqee maal jee sanas numa agarra numa callisnee dhiisne rakkoon qabu. Egaa inni tanaan dhufe garuu waan inni godhaa ture takkaa joollee direedhaa irraa eegalee direedhaa guutuu yoo intervii godhe waa'ee inni namni akkana sii gadi geessii fida. Waan amma dura Hamzaa Sheejjaa Birqabni isa godhe ni beekta. Kana akkasin naa qabattanii
kabiraammoo dabbal murtiidhaan asirratti cabsadhaa ummataanii walitti diraa yaada jiruuf immoo anuu isan dhiise ka gaafa inni waan dila san godhee nin callise miidiyaa kanarratti hin dubbanne guyyaa geema kiyyaa waan inni godhe san nama 8-9 ka inni buloo godhe san viidiyoo waraabee kan hin gabbaasee harkaa qabuun osoo isinitti himin namaa walitti aaraa maaliif anaami abbaan ta'e sun bagana irratti jeetin dhiise yes akkana hubattaniif kun badoonii waan haasa'uun beeyne hoolaan ol dheeroo jechuun angawwaa mucaanuman argee nama ol dheeratu jechuun hanqattu nama kaannee kana nagar ka waan dubbatu maaliif akka dubbatu eessatti akka dubbatu hin beeyi ol seenee waa'ee gosaa naasaa rabbi sodaadhu waan uumamarraa rabbi naan kan ol dheeroo edaa rabbi ol qajeelchee nama jalaa nafini akkana ta'a namni gisee ol dheerate akkana ta'e yoo waan maarree taate mee eenyu namnummaan inni akkas je'een sun eenyu wajji dhiiroo jechuun bara yoo nama sadii nama akkasii na biratti agarta dhugaadha eenyu wajji argeeti mee waan dubbiin nama sanii namoota kanaa kijiba ta'uu waan isin beeytaniif eenyu wajji wal biratti nu argeeti namoonni inni reeftu tana gosa jee gosaan nu yaame sun laata wushuu gosti atakkaa angorame dhuguman hin beeyne wallaahi wabillahi hagan namaa wajji nyaadhu dhugu jiraadhu takkaa gosa namaa gaafadhee hin beeku ganallee gaafadhu Harargee keessa dhagee Oromoon akka Oromootti naaf Oromoo murtii wala garra bakka ayyee noo baadiyyaa maabibi Oromoon akka Oromootti naaf Oromoodha akka Harargeetu gosa sadii jira gosti an beeku sadii akka Harargeetti jechuun qalloo bareentoo humbannaa bareentoo fi murawwaa bareentoo sadeen tanan beeka isaan sadeen kun anaaf lafee foonii fi dhiigan isiniin jee sadeen kun wal malee hojjetanii waa'ee adda baasee ilaaluu miti akka ijoolleen xixiqqishoon dheengadda magaalaa Finfinnee dhuftee fuul nyaatuu bartituu naasuu tanaa miti. So akkasitti akka hubattanii fi gosaaf minaamin kan inni jiru kuni sanillee hin qabu tabiraa amma aannee miti wanni akka tasirraa amma namoota akka aannee kanaaf deebii kan nuudhaaf gad deebi'ee minaamin haasoo fi miti amma bara murtiin beekta amma kalee asirii xiqqisho dubbannee ture tattabannee ture waa'ee kana Dr. Nuruddin lee waan jee qabanii yaadattaami yes maali ani wanni sirraa eegu ammallee akka obboleessa tokkotti maanoo isu deeman yookaan yes asan barbaadan kaa udaan harkaan qabataniiti udaan harkaan tuqataniiti udaan sasiriibuuf namoota akka isanii hojii namni gisa ajjeesuu barbaadee fi harkaan tuqee dhufes tirigaa namoota akka isanii hojii waliin dawwaliin maaliif jettee naan jee fakkeenyaaf nama akka yaa fi dawwalii maala namarraa eegalee aan qoshaasha kanaa hunda isii boloo godheetiin biraa deema aslan hin dawwalii fi hin dubbisin namni fakkeenyaaf maalii haasoo jirtaa boloo godheetiin jalaa baati namni sitti haajama namni gisa sitti haajamee dhufe nama sitti haajame san harkuma jira nuti sibiraan jiraaf hin jiru takka ati gosti kee maali ati kutaan kee eessa dhoolni kee maali sii jiru sin agarre maal hojjetta maal jirta maal feeta maal sappoorti si goonettee gaafattee sappoorti godhu jirta ammallee akkasumatti itti fufiin jaa waan takkaaf miira keessa galtee no suma aarsan waan ati hin qabne namni keessa hin jiru si aarsa by the way dhugaa waan ati hin qabne namni keessa hin jiru si aarsan si galeemi kana talammada ammas gizee namni takka gargaarsaaf dhufe birrii isaatii fi akkaawuntii isaa haala usaala yoo akkaawuntii hin qabne deema akkaawuntii baafadhu dhokottu haala kan yookaan akkaawuntii namni san bakka bu'u kan jechuudha. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf biyyaan jiru tana keessatti wallaahi murtii kiyyaa yoo kam xiqqaate nama 10 ol kan hin gargaare hadii akka gumaa baasne laal kamaallaqa oli guurree ifaan dura du'ee jimmaa warra yaamne viidiyoo dalagee guutuutti rakkabsee kanneefi wallaahi laazim abbaan achii du'aa hin awwaachuu maaliif kana jee hangan takka xiiftee haadha galgal takka boo maastara finna faa wajjin dalagaa turre nuti haadha galgal takka qarshii kun miliyoona ja'a walii qabneef gosa isiitu maalidha eenyu beeka gosa isiin taateen beeka hin jiru akka Itoophiyaatti kan irraa dubbatame halkan takka teenye miliyoona ja'a yoomiif himnee beena abaluuf marree goonee boonyee adda fudhannee waan kanarraa naasoo nuti habiibi kaffa balan namni caawwatoo qushaasha safara keessaa daandoo nyaattee kumitaan hojii naasoo nuti. Yani ifin dhaannu inni callisna malee waan jala gabbanii keessa nuti ka'umsa taanee hojjannee bari ifin himnu. Faayidaas keessaa barbaannu hin qabnu. Kuni ga'umsa waan dhageettii miidiyaatti qabnu hin hojjannudha malee akka namni keenya har'a akka talbatti tatata jaabaluu faarsee tatata abaluu arrabsu kan har'a yoo ati gaarii hojjettee si faarsee har'a boroo ati dogoggorte si har'a kana osoo hin tahin waanuma dhugaasan qofa dubbanneeti waan hojjetamuu qabu san irratti xiyyeeffanneeti bira dabara. Kanaaf gizee namni nu faarses gizee namni nu faarses nutti na'u yoo namni waan hunjees nutti hin qabbanaa'u waan hunjaas geenye it's not our first time ni beeka amma saahibni kiyya firoon faan ni beeka.
ani akkanaan jaan ijoolleen teenya gizee seente yaa murtii atiin kun numa gaarii nama akkana yoo namni naan jee ani hin barre akkana namni waan naan jaatin as ga'e so taragaggaadha hedduu yoo namni yoo na bira taa'ee nafa wallaahi billaahi na faarsu maali akka itti dhufne miidiyaa kanarra hin beeka batachoonni warri amma batachuu kun katakka namni isaanii waajee hin beekne yaani warra amma batachuu eegalee beektaa. Ana na haramiti fro ati ma dindu bani warra warra lal wanta kan sinja habibi khiya warren warren ala salbisu warren ala tikesu khanino julqitachu ne bareba inu man qabdu serious wallahi duga sima warra dala qofa miti bar warra gosaat gosa wal nyaachisu brother wal nyaachisu nama finama wal nyaachisu bilale an jaalaanu ne to qofan duru marraawo edaanu mai man waan kana anuman na qawdi de yaani fama na goda yona dage amma jalan smart dage jalan amma jalan ne da sai fama na goda wani sin jattan san arran arge ni fama na goda da di fama na goda da lakki je mu ja kana na jaladi de di fama na goda da aka dum fat jaddala na jaladi de di fama na goda da barra namni kuni gasti ol seenu laalate seena bara kuma namni kuni saahiba la laalate saahibutti gasti sila ol seentehu laaladhu seena hinna edarraan anjechaa tura mucaa namni dilii tokko wallahi wabilla sanoo mucaa kana nin fadhaa akkanumatti bakka duruma irraa eegalee nin arqama biratti wajjinaa soo taphadha edaa inni nama jireenya kiyya miilaan tarkaanfatee deemuu kana gubatu mucaa miilumaan tarkaanfatee deemuu kiyya kana waraata. Yoo ni beekal jettee laal dhageeffadhu ati ma fakkeenyaaf mana kee galta gaafuma geemaa sawwaan godhe beekaa laal nama meeqa akka zalaa buloo godhe beekaa laayifii seeneeti mucaan sun laayifii seeneeti akkanatee idaanuu maaliifi akka barranyaa karraa kaasee beekaa gooliin seenuuf deemtii argaa mire laala oromoon tun barra aga feete shortorii yoo ta'e ni yaadachiif waan yaadachiif darba duraatu ni moomtaas hogguma duraatu maaliifi moonitara isaa qofaa qaba nama waloo godhanii qabanii beekaa an beekaaf hin garuu harka irra dibeetiin san hunda calliseef beeka oromoo tan ammaa idda kiyya namni miidiyaa kanarratti mush angeema sammoomuu kiyya yoo hooma dhabee fi ta'uu sammoo malee waan biraa wayin ta'a maa inni hamaa tahaa jeetin waan san hunda callise karabbina shaayitaa guyyaa qiyaamaa hayyee maal godhu namoota akkanaa kanaaf gurra kannite namoota akkanaa nama akkanaa kana wajjin miidiyaa kanarra jiraachuu jirra ati hojii kee goohee habiibii kiyya karaa fuula duraatti siin jaa maaliif jennaan waan fedhe haa jiru fedhu viidiyoo sirratti haa dalagu fedhu laayifii banatee murtiin akkana akkana siin haa jiru never innaawan siin jee innaawan siin jee oguhuma maan ta'e boo oguhuma ogu takkaa miti akkan ati oguhuma haayoo fi akeeka kee bichaa Assalamu alaikum. alaikum salaam haji abo nagaa jirta Jirra jirtani. fayya wallahi alhamdulillah akkamiin jirta ijoollee xixiqqoo takkaa nuti waca jira har'a Murtii qoy ati imimmaan aannan sangaraa si nyaatu murtii maal taate? maal jette Imimmaan aannan sangaraa si nyaatu murtii. Qophaa'a itti akka tokko nu goote. yoom Ta ibsoo ka ibsoo. taibsoo qophaa'a isiniin jeetin bar neetworkii dalaguu fi didee bar Ayya. neetworkii Sola dalaguu fi kana kana didee beekutti kaleetti himu turre gizee makriba akkana ijoolleen ayyaamaa fi ture yaa hottaadha ibsoo lahinca naafidaa fi sappoorti naa godhaa jeete itti himadhee kaleetti himne ree isaallee kaleetti anillee rolaattu ijoollee xiyyata garee gamana jirtan jira neetworkii isaaniitu didee ni humaan taane abshir gammee kee faamilii fooloo naa godhani baay'ee dabarsan murtii fooloo naa godhani gammachuu yaa fooloo godhani arraf leenca meeqaa dabre Murtii dhagee gaa. ah Yeroo dhagee. ah Ati imimmaan aannan sangaraa si nyaatu. Lakki yeruma takka waan waadaan lakkaawatin gargaarsa guuramu keessa waadanuman lakka. hin barbaadu haa ittiin jiraatu namni waan barbaade ani bakka bareedaan jira haala bareedaan jiraatu jira waan namatti na haajamsisus hin qabu ammatti ammoo waan tokko akka naa beetan kan hin fadhuun qaba namootan bilbila bitaaf isin hin joollee aslan akkana fideetiin boo bilbilli akkaawuntiin kan keekame kana qarshii meeqaa sii bita silkii qarshii hagana akkaawuntiin tan teetame tana baankii maalii maqaan akkana wal daarektii wali kannaa jechuudha waan kanaattu isaan maraachuu jiram akkamiin murtii maalootu isiisinaan ji'oota lameen kana keessa waan hin dalaganii beektaa mire nama hawaasni kun arguu jiraami tanaattu isaan maraachi tanaattu haada isaan kochisiise ijoollee tana waan biraatii miti dabbaalimmaa maraatii hodhiis gaa kompiliitilii miidiyaan harkaa fudhamee jira wanni isa maraachi tana
Caalaa nuuree tokkotti hiriyaa isaa caalaa nuureetti silaa hin hafeerroo amma murtiin isarra kaffee ilaala ትንሽ ከሱ የተሻልኩ ነኝ ከተማ የኖርኩ ነኝ መናገር መጽሐፍ ማንበብ የምችል ሰው ነኝ ትንሽ ከሱ የተሻልኩ ነኝ ni beeka inni leen jechuun akkasitti nama inni fagaatee ta'uu baadhu ambata nama akka dabbal gizeen boqonnaa qabu biyya guraatti raaniin tolcha karabbina shaayita dhiifamallee naa godhe jechuun immoo garuu akka jiba gurguddaa kana kan uummata dura taa'ee uummatatti akka ta'e haasa'uu isaa kana Allah waan namni jawwan samucaa kanaa ruma irratti argaa waan namni agarra durumaa hirmaachuun keeyaati sirrii miti mana biyyatti ture bara hirmaannaan waanuma akkanatti isaa wizibgibii walitti qaban kana keessa seenuu xiyyaa badiidhaa waan sani dogongorri guddaanis hay brother mucaa dubbiin gareetti deemutuuf dinnaan murtii akkana naan jee ani dhaggeeffachaatiin ture hin beekne gaa hin beekne yaa hundinuu waluma beekna wallahi oromoon eenyu akka waan sirrii dalagu hawaasni nu hona hunda hordofu adda baasee beeka maaliif jee mee waan hagaa ammaa dalayne keessatti dogoggorri tokko galgal tokkoof namoonni ji'oota lameen kana keessatti waan dalayne keessatti dogoggora xiqqaa tokko mucaa fatanaan gurguddoon tanaa olillee nu mudattee ni beeti ganaa'uu nu mudatti ammoo sanii miti amma rakkoon ta'e fatanaan maa nu mudatti miti hagan takkatti nama nutti hinaafurii qabne innee yaanneen be'e wallaahi billaahi hagan takkatti namni nurratti maraata innee yaanneen be'e sadarkaa kanatti namni hinaafee du'a jennee yaanneen be'e wallaahi billaahi karabbina shaayidaa waan fokkotaadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الرجل لنو مرات. لا بروك يا ميلا كيسان قاليني نمجري لمن ما وان تكتا كنما تديه تبونا مرة حاول نمنو خمانا دبرجي مال جتور نجرا شغلمي حاسو تياسو ترت تدبلي يوغا بلاس غودي تبوس رقاو فكون نجرا شغلمي خانا رتي اني ونين جو اكبر زخيا توكوتي اكبر زخيا تنواني سنجو بروخيا hojii itti jirta hojjetu jirta galatoom ulfaadhu yookaan gurra barbaada yookaan dabbaan naa faarsuuf yookaan wishuun naa faarsuuf yookaan nama biraa naa faarsuuf osoo hin ta'in lammii ta'eetiif nama keetiif haa ta'uddee hojjette akkasumas biroo qiyya akkasumatti waa'ee isaanii san dhiiftee laal nuti guruppii building goonee qabna biraazar guruppiin jeeba guruppii waan nagayaa hojjettu biraazar jecha amma irra deddeebi'ee jecha sana jechuun sanuu mucaan sana amma siksik jeeboo jira fakkeenyaaf mucaan silaa gargaaramuuf dhufe san fakkeenyaaf aboo maali mucaan sanii jeetii yeroo dhibba takka gaafadhe galgala kana nan garreessin maaleen san yoo raafi hoyya bar mucaa san amma maaleen walitti qabame jaame yoo raafi hoyya hamilee isaa wallahi ilma dhiiraachuu sii galeemi amma isaan namicha kuchaa laal mana murtiirra gargaaramu qaba jaarimi okay murtu mara dhiisanii keessa wal gaafatanii akkami keessaan isaan kun laal sadeen anasee murtii dabbaal firiidamillee haa ta'u keessaa wal dubbisanii maalirraan geessa waliin jaanii wal quba qabaatanii egaa mana dabbaalittos mana keettos rakkoon qabu fakkeenyaaf guuramee fi gargaarsa mucaa kanaa noovaa galchi noovaa neeyi noovaa mucaa dirree tokko igaleemi maaliif yoo maal nagayaan maal ta'e hin beeku wallaahi noovaa maali yoo murti assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Nagee qabda anis wanta kan simu barbaade si sene mucaa xiqqaa anne majlisaan nagajeesan mucaa xiqqaan haramaya baatee keessaa boo'u jira boru ana ibsaamni xiyya tololtummaan nuti daleenu duraan silkii sinii binettanii gaafsanii atami sababa gargaarta kanatti addaanafne mucaa maallaqa guddaa nyaate mucaan baatee keessaa boo'u jira boru nuti waraabne hawaasa keenyaaf maxxansuun dirqama nuti tololtummaan daleenu rabbiif jecha daleena anneen akka mucaa sanyaate boru baatee masgiida baatee boo'u jira fideetiin isin agarsiisa boru yoo rabbi jee anneemo boru yoo rabbi jee fideetiin isin agarsiisa murtii wallaahi wabillaahi rabbiin agartee mee video baradhu dukkana keessaan jira dukkana keessaan jira natti ibsi ifaanaa ibsi unnoolaal dukkana keessaan jira wallaahi wabillaahi agartee edanu galgala edanu nagaa nan bulchiin sagalee kana irran deebe irran si na waraabaa qoy sagalee kana waraabaa rakkoon qabu
والله مرتي أنا فتي فلوخ ساول كم نابر قيام مكان أيه ما جت نوفا لا وبلي سخنيا أنن وان دي مبرا ولد كمان تيم تجارو نتوني دلينو تلولتم ما دلينو ربي يبدأ دلينا لا سجلنا خياني دعامة كوي نوب سوكتك اوكي اما يردي بس لا نتي تلولتم ما دلينو ربي يبدأ دلينا جزيا وانت كقولن ربي يبدأ مقولن نبيتا لايف رينجر ايه مال ايه نتيم يبارك يا نادي زمان قدر أنا قاول له كانت هم قدر أو نوفاغيا أو شو أنا أجندة كان أغسس تكالاي في خساس دفين بيخوني بيتا قارون تدقوا ما تكنيا دبچو أبان فرندور كندن دوني بيتا يا دوغارا واتا كان سنجا غلو كوبلس قيا كوتي أيه المنا ماتي كد كان غوني كان نجيرو أيه أما أنت كسيم عند ولني نتيمة نتفضلتم ما دلينو لا تولتم ما دلينو ربي يبجت دلينا أكاونتي نمسني بري نمسني تنتوان سمت أنسني دم سببا نتدام بانس نتولتم ما ربي يبجت دلينا تدام بان نبيتا أنا في سالم خيا ايه ونجرو جولين هرمايا نرد دولتي متان أنن نتيانو جسايم مان كم نام تورته خدام بانه نمني ردون كومي كده خاصو نتجلارا بنه أنن متان إني مجلس أمتاتين راخ فليجو هرمايا باتي خيس جرا برو دفتني فورو دندسني جان برو دفني فونه فيدو دندني نبيتا نتوني دلينو أنو جولو لك أبانة تيمتي يو أتي مجاسا يو أتي فيديو ورابدين أفيدي شرقي يو مجاسا وفيديو ورابدي أمتاتي برو كفيدين وغرسيستي أيه مجاسا مقايساتي ماليني جات أمينو تيوان إني مجلسا إني نكاجيسا نماني نمو رغمت أكم رغت خوادان سيسيانو نواسا نمو والله مرتيخي تكا لايف أنت كلا في خساسة سنين بيخو واي لا في خساسة تسوان تكرر بيخو نبيت أجرو جزء وان تكدل لك الرب يبدأ ولا الرب سوفي والكومو يا هذا ولا خنوهم فايدان كبجرو نما تكجزء وراني فرب وما يشوا وراني وانسان جلد يمني فين تامباني تمديم ورا نما تكجزء غرغارني تمجلا دابت وراني بيتا أيه مجلسان نكجي مچا خجي برا خاي جولين هرمايا نرد دولني مچا نرد دولي هرمايا جراتي خط نفو دغدي جي مچا مجلس خم نكى جايب نتي نكى إنه أنا نزل جرا عن مجلس نكى أنو متى يسافرون أنجيها مين نكى ما مجان توصل والله وبالله إلى الكن خنا نقولشين والله إنك جي ولا ينبيخو قارو مجان سلباجي غير سلبنا بيتي أمالي مجلس نكى أمالي مجلس نكى أبدو وتك مرتي أمالي مجلس نكى فيديو ورابط إن قديسه نقول خياس وفتا غوتو بيتو ساتيس أغرسيسه فيديو نجلة جرتي أولنين قد مجلس نكو سن وفتا سا غوتوت شانتا غوتوت مجا خرر رافودي مجلس نكو نموني أرك لقي فدو نموني أرك مرتي لال ولين تنفكيسنو أن ilmoo miskiinaati abbaa tokko maalleen akwaantitii keessa jiru miiliyoona osoo hin taane qarshii kuma amma mucaa murti guutuu guutuu akka wayiin siima laal aanneen
Annen tana duras waa'ee gargaarsa akka gubbaratti bilook nu godhan saayiba kiyya. Waan inni itti bilook nu godhan leen gaafannen. Garuu annu dhimma walirraa qabaanni amma sanaa miti Anne maal godheedha? Anne maal godheedha? Nooba anaas si fide si laffeeti miilaasii hojii deemee si gargaarsisu waan hunda akkanatti wanti godhi jedhee si fide. Anne maal la godheedha? Anne maal la godheedha? Nama gargaaruun dhimma kiyya. Amma mucaan barbaade Anne maal godheedha? Anne maal godheedha? Majlisni ati neete majlisa kami? Majlisni naqee murtiin afaanii baafate. dhageeffadhu. Murtiin afaanii baafate maallaqaa nyaatti siin jira. Dhageeffadhu. Afaanii xiyyaa baafate. Dhaqee majlisa naquudha. Mucaa godaanarraa kaasee waa'ee mucaa siin gaafanne bo'an. Waa'ee mucaa siin gaafanne. Maallaqa nyaatte siin jee afaanii baafadde. Jettee Jarra dhageesse. No gosummaa walitti dhuftaniiti waan kana taphatta waan noolee waan taataniif tapha akkanaa dhaaba. Sali kootu bu'i kootu wusha bu'i gat bu'i. Yaala wusha gosaan deemtu qoshaashaa. Deemu gidara bu'i gat hattuu ganda keessa deemtee kadhata. Wusha. Murtii. Aboo kana us kana waa dhibbata kan irra hin beeku kana. Murtii wayinsii mala warri azala jirtan wusha. Warri azala jirtan obboleeyyan kiyya ustaanii namarra waan takka seenaa namni eenyu wajjin mee firootuu noolee moo wushuudha moo eenyutu angosuma inni murtii oguuta akka wayin siima murtii oguuta akka dubbadhu nooba. wushaa kana akka murtii taatti gosa maraacha kana. Ani annerraa dhimma qabaadheeti miti murtii annen nama waa lama haasee adda namaa baasuun beeynetu gosummaan jaaramtanii jaa. Murtii oguuta akka dubbadheetiin gabbu'aan hawaasa kiyyaaf onni ni mufu. Waa hedduu takka beekaa dho'isinee callisnaanii. Anne murtii oguuta akka dubbadhu. Yes dubbadhu akka ajaa'iba mucaa san naafidi mucaa san silkiidhaan kaasii naafidi. Anaa fete qesaan ladhamma dhimma murtii reefuu dabbaalee hojii koomii wali qabansaniif dhufeen murtii gargaaruu fadheeti miti garuu an dhugaa jirtu hawaasa kiyyaaf immoo barbaadeeti an boru osoo murtiif hin himneewu boru waraabuu fadheeti garuu namni keenya wanni naafuu battan waan osoo koomantii alatti hattuu osoo kanan taane anneen wanni inni godhe dur seenaa hojjetu seenaa godhu seenaa inni hojjechuun isaa sarrabbumaa beekanii beeta garuu wanni jiru mucaan xiqqaan gargaarsifame san kanan seenu wallahi laal wallahi dhagayi boo islaamummaa shanan rabbina irraa haa fuudhu na dhaggeeffadhu islaamummaa shanan rabbina irraa haa fuudhu aanneen mixmixaa godhatee bu'aa bakka viidiyoo waraabutti anaa beekana gaafadhu islaamummaa shanan rabbina irraa haa fuudhu kuno kaabaan dheengadda qabadhee dhufee tana rabbina irraa qeebalin ifattin siimaa aanneen gargaarsa dalagu xiqqaa fi guddaa keessatti dura akkaawuntii isaa kaa kana warri isa beeku ustaaza Hamza Sheikh Jabir Fayaa mani beekani waan isa irratti tabaasani teddaanaaf murtii nutusa dhaggeeffat akkaawuntii isaa kaa san jalaa didamnaa nama maal godhe abbaa wajji walii galtee godhee dhufa sheerii gaafata kun beekama hawaasa xiqqaa fi guddaa beeka mixmixaa dibatee dhufee boo'icha akka dhalaadhaa halkanii guyyaadhaa akka daa'ima egaa inni waan hunda akka gabbaaf nu barbaadeetti himna dhaggeeffadhu namni nama gargaaru durumarraa'u kallattiin taa'ee abbaa fi gargaaramaa waliif fiduu qaba nama isa gargaaru. Murtii galchiin mee galchiin yaada isaa majliis galchu wasa kana nama gosaan deemu waan akkana haasa'uun galchu mana fi. Majliis manni naqeen murtii barbaadu. Majliis eessaan naqa kun majliisa maaliin naqa wasakni majliisa maaliin naqa. Majliisaan naqa jaa annee waan takka siifumu nama takka gizee gargaarta rabbiif jecha rabbiif. Annee majliisa maaliin naqa. Akka murtii ta'uu barbaada inni ammumallee sila. Gosa jee gosa namaa maqamee takkaa bakka gosaati firoo amata shan wajji jiraan naafiyati hagan jiraadhe keessatti waan gosaatiif waan kanan irraa agartee beeyta waan isaa fi mucaan jaldeessi sun deemanii kanan irraa agartee beeyta takkaa gosa keessa namni alhamdulillah biyyan jiru kanatti bikkan dhufee jiru kanatti bakkan galee qubadhee jiru kanatti si galeemi alhamdulillah namni gosaata kana namni gosaata kana bira dhufee beeku alhamdulillah. Abang murti aguta kau ushu, nanggadin bawa aguta.